Amma sodaa keessa waan ajaa'ibaa ani bawwoon na dhukkubee jenna yeroo hunda mataan na dhukkuba. Bawwoon gaafa na dhukkubee na jabaattee qaamni na qorrisiisee jennaan ijoollee ofirraa yaasee kilaasii ofii cuphee gaaf tokko. Guyyaa 2 guutuu ijoollee ofirraa ri'ee shaayii dhugaa feexoo kana godhaa shunkurtii kana fa'aa godhaa yaa rabbii kiyya ijoollee tiyya amaanaa jechuu qabdi. Sodaa irraa sammuun keenya hundi bakka sodaan tiiriirii nutti gadhiifamtee jechuudha. Na rakkoon biyya keessa jiru baay'ee garaa nama nyaata. Warra biyya kanallee waa dhaamuun hin ulfaatanu amma samunaa yoo jette ayinataan bitatta. Ati bitachuu baattu mootummaa sii galcha. Ka biyya kana harka dhiqadhu yoo an jedhee biyya kana uummata kana gorsu uummanni kun bishaan kamiin dhiqata? Amma fincaan mohoriitiin illee ta'e harka dhiqatan. Bishaan jechuudha harka ofii dhiqachuun hagasiin of eeggannoo osoo ofii godhani. Addee Muluu Alamuu jedhama. Magaalaa biyya Jarman Frankfurt keessa jiraadha. Waa'ee rakkina amma uummata keenyaaf osoo addunyaa hunda diimaa gurraacha osoo filaatiin wal fakkeesseetti uummata kana roobbeessaa jiru dhibee kana irratti haasofna. Kunillee ilaalaa turre. Akka amma keessa jirruuf akka kaleessa yaadaa turre mitii dhibeen baay'ee hamaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraanii nullee bakka kennineefi ture. Amma garuu haga of shakkaa namni mana keessa of shakku. Ani gabbayee yeroo ol deebi'u of shakka. Ijoollee tiyya ofisiisuun barbaadu, ijoollee akka balbala natti dhuftuun barbaadu, ijoollee ofirraa dhiibee baay'ee of shoror keessa. Yeroo duraa garuu bakka kennineefi ture. Keessattuu uummanni gurraachi kakkuun gurraacha hin qabu. Aniin tuni nyaanni mana keessa fayyadamu midhaan biyyarraa fichisiifadha waan ta'eef wanni biyyi keessa jiru hunda hin qaba. Feexoo manaa qaba jechuudhaan. Yeroo duraanii akkuma dhibeen kun chaayinaa jedhame sana chaayinaa waan argite nyaattisaniif qabamtee nuun qabu jedhaa turreenu. Dhufee dhibeen as gahee jedhan xaaliyaan uummanni haganaa dhumate jennaan nu qofa osoo hin ta'in mootummaan biyya kanaallee bakka hin kennineef. Gaafii gaafatamtee balbala kee hin cuftaa jennaan hin cufnu of eeggannoo goonaa jette. Of eeggannoon suni hin taane dhibeen as keessa tamsa'ee jechuudha. Kana hundallee yoo ta'u nuti warri gurraachi maal jedhaa turre nama gurraacha hin qabu kuni feexoo shunkurtii nyaadha nyaanni keenya shunkurtii qaba waliin jechaa turre. Ani amma feexoo kana tumee buddeenaan fataaffatee ganama haga daa'ima kiyya xiqqaa nyaachisaa ture jechuudha. Akka dhibeen kun mana keenya hin seenneedha. Gaafa kan oduma akkana jennu dhibeen kun faffaca'aa dhufee namni gara 1000 meeqaa qabamee gaafa jedhame karaa ofii cuftee isinillee daandiin hin cufamee amma midhaan bitadhaa ka torban 2 jedhanii dubbatanii dhugaatti baanee midhaan saniin bitannee lola ture salfii yaanee manatti galfannee yaa'u egaa manatti galfanneen boodatti hojiin hima hojjetamaa akka duraaniillee miti yoo dhiqoo jedhamu afaan hidhadhaa jedhanii kana jedhanii osoma akkas jedhanuu mana nu deebiste jechuudha dubbiin. Amma sodaa keessa waan ajaa'ibaa ani bawwoon na dhukkubee jenna yeroo hunda mataan na dhukkuba. Bawwoon gaafa na dhukkubee na jabaattee qaamni na qorrisiisee jennaan ijoollee ofirraa yaasee kilaasii ofii cuphee gaaf tokko. Guyyaa 2 guutuu ijoollee ofirraa ri'ee shaayii dhugaa feexoo kana godhaa shunkurtii kana fa'aa godhaa yaa rabbii kiyya ijoollee tiyya amaanaa jechuu qabdi. Sodaa irraa sammuun keenya hundi bakka sodaan tiiriirii nutti gadhiifamtee jechuudha. Nu qofaa miti uummanni adiin gadi ba'anii boocha qabanii isaan sirii maal jedhan jarrumtu uummanni adiin gurraachi baay'een qabamu maal jechuu qaban jechuudha. Nu ammoo haga nu sodaarraa waan nu taanu rabbii fi nutu beeka. Kokkeen xiqqoo nu goggoddee yoo jenne yaa rabbii karaa akkana taane yoo bawwan nu qabe akkas
Hagas sodaa hagasii keessa seennee kunoo amma gara torban lamaa moo sadiitiif deemnaa balballi nu cufamee gabbaa'uun hin jiru daa'imman gadi hin baatu nu gadi hin baanu yoo gadi baane waa bitachuuf. Anaaf abbaan manaa kiyya hin deemna taanaan baaganiin ittiin bitamtu isaan amma ka godhan siistama ammaati duraan cufamee torban tokko cufamee saniin booda baname suuqeen. Suuqeen banameellee ka nyaataatiif ka dhugaatiiti. Wanni fakkeenyaaf akka suuqii waa uffataa homaa wanni gugurdaan bakki namni gugurdaan itti argamu cufaadha. Bakkoonni nyaataallee hoteelli gugurdaan kafteeriyaan gugurdaan cufaadha. Isii kunoo namoonni guyyaarra waa itti godhatan san malee akkasi cufamee kunoo torbee lamaaf akkanatti jirraa. Kennan kwaan guyyaa gaarii rabbiin biyya gaarii hin jedhu haa ta'u biyya mootummaan jirtu rabbi nu fide nutti cillee cufamu beelaan hin duunu. Ani ka ganamaa galgala garaana nyaatu ummata biyyaati. Nuti nafseetiin na baafannee rabbiin bishaan irraallee nu baasee asiin nu ga'eera. Nuti waa hagas illee ta'u biyya mootummaan jiru. Biyya harka qalleeyyii sun ta'ee bakka qabeennaa jirra. Ummanni biyyaa maalaa ta'u obboleeyyan keenya waan baay'ee nama gaddisiisu. Fakkeenyaaf hamma ani obboleessi kiyya Adaamaa jiraata. Adaamaarraa baadiyyaa deemee baadiyyaa gara Adaamaa deebi'uu hin dandeenye. Gara Adaamaa deebi'u malee ammootummaa nyaata baadiyyaatti maal hojjetata lafan qabnu mankoota tulli. Warra duraan waa qansiraa tanaa warra bulu waan ta'eef. Na rakkoon biyya keessa jiru baay'ee garaa nama nyaata. Warra biyyaa kanallee waa dhaamuun hin ulfaatan. Amma samunaa yoo jette ayinataan bitatta. Ati bitachuu baattu mootummaa sii galcha. Ka biyyaa kana harka dhiqadhu yoo an jedhee biyya kana ummata kana gorsu ummanni kun bishaan kamiin dhiqata? I think ani ijoollee baadiyyaati yookiin ijoollee magaalaa xixiqqooti. Ummannummaan Finfinneetu bishaan gahaa qaba ka biraa dhiisi. Namni guyyaa kana sadi harka isaa daqiiqaa meeqa fattagee dhiqatuun. Rakkummaan saamunaan malee yoo argate bishaan hin jiru. Bishaan yoo argate saamunaan hin jiru. Kuni baay'ee rakkisaadha namoota kennaa fi cufadhu taa'i jechuun illee hin ulfaata. Akkamiin cufatanii taa'anii warra haati qoraan gurgurtee abbaan qansiraa hojjetee bulu jira. Mootummaan mootu gargaarillee yoo jenne mootummaan kunuu danda'ayyuu inni nu qabeenya hagamii qaba mootummaan biyya kennaatu. Kuni garumaati gara biyya kennaa kana murteessitu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Ani ka jechuu danda'u mootummaan haga danda'uun balbala cufu. Hagammaa gale akka amma achi hin galle balbala osoo cufuu danda'e. Amma kenna siyaasa keessa dalagamaa jira waan ta'eef baay'ee waamee biyya kana keessa haasa'uun namatti ulfaata. Akka miidiyaarraa odeeffannoo argannuun akka ofii kennaallee teennee itti yaadnee xiinxalluun baay'ee rakkisaa. Maaliif fakkeenyaaf Xaaliyaan Jarman Frankfurt torbee dura xiyyaarri Itoophiyaa dhuftee turte. Natti Xaaliyaan hagamma xiyyaarri Itoophiyaan hojjeta. Kuni jechuun maalinni osoo mootummaan diqqoo akkuma namaa nyaata dhiyeessu hafee dhibemmaan akka achitti dhaabbatu osoo balbala isaa kana cufe osoo xiyyaarri kunniin bararuu baatanii ummanni kennamootu haa balbala cufatu osoo hin ta'in yooma bahee gabaasan dhaqu. I think amma biyya kanatti illee dhorgameera maaksiin bitamtee godhamtu dhorgamtee jirti. Maaliif ka dur biyya kana keessa jiru qofatu fayyadaman malee ka haaraa dhufu kan akka hin fayyadamne jedhameera. Maaliif egaa dhibeen kun faffaca'ee dhufe waan ta'eef. Maaksii mana keessanii hojjetadhaa hodhaatii laastikeetti godhanii akkamitti carqiidhaan. Ndawum amma dheengadda kana maal argee maarrabii durii warri kenna funyaan hin xaragatan. Isa faa jalaan waraqaa ispoonjii godhanii isii hidhatanii deeman.
Na namoonni keenya haga danda'anii funyaan ofii hidhachuu harka ofii waan kaanii kan waan qaqqabuu danda'aniif yoo funyaaniif afaan hidhatan ija tanatu hafaa isiisa rabbi haa eegu harkaaf gwaanti bitadhu jechuun hin ulfaata jara dhiisiin waan gwaanti argataan jiru waan ta'eef osoo of eeggannoo akkasiisan godhatan yeroo manatti ol deebi'an homa fincaan horiitiin illee ta'e harka dhiqatan bishaanii achitti hafu harka ofii dhiqachuun hagasiin of eeggannoo osoo ofii godhani. Lama yeroo gabbaanii ol deebi'an ijoollee daa'imman amma yeroo ammaa kana daa'imman biyya keenyaa alatti taphatan. Asitti balbala cufannee teenna achitti garuu balbala cufachuun hin danda'amu. Ijoolleen ollaa oliin oolti. Kanaaf haguma danda'ame daa'imman ofii manatti ittifachuu haga danda'aniin of eeggannoo yeroo namaa waliin walitti dhufan sargii boo'a. Namni keenya dhiyeenya kana warra sargii godhataa ture jira. Nabseente yoo hin jiraanne sargiin tante faayidaan qabdu. Sargii san keessa nama meeqa galaafatama. Boo'ee ani yoo du'e nafaa namni na kaasu hin jiru. Maaliif inni illee na waliin du'a? Osoo waan akkanaa kanneen irraa uummanni keenya of qusatee gabaani haa haftuu osoo hin ta'in gabaa faffaca'aa yoo har'a baay'ee waa shukunatee gale namni biraa immoo boru haa waa bibbitatee galu. Gabaan tun amma dheengadda silxee irratti argee viidiyoo wayii uummata silxee gabaa uummata silxee tokko argee madabiin isaan hojjetatan meetira 2 walirraa faffagaatee gabaa baadiyaa magaalaa Waraaboo jedhamtu keessatti jechuudha. Amma baay'ee waan nama gammachiisu ture waan akkasii sun maaliif namichi bitatullee irraa fagaatee waan barbaadu san bitatee deebi'a. Wanni jiru osoo akkana ta'e uummanni ofii mootummaa osoo hin ta'in of eeggannoon ofiif ilmoo ofiitiif. Ani yoo hin jiraanne ijoolleen tiyya hin jiraatu. Meebi abbaan manaa kiyya dhibee yoo mana kana fide inni hin dandamata. Daa'imman hin dandamattu ta'a. Kanaaf waan akkanaa kanneen irraa of eeggannoo uummanni godhate mootummaan illee haga danda'uun uummata magaalaa uummanni Finfinnee yoo akkam diqqaatte ijoolleen jaraa biyya Arabaa jirti. Yoo akkam diqqaatte yaa uummanni keenya uummanni kumaatamaan lakkaa'amee kaambii keessa jiru jira. Uummata foon qolee jiru jira. Yoo dhugaan rabbiin nuuf haraaramuuf taane ani qeesaa fi sheekni achi dhaabatee qaddasee fi miti as keessaa rabbiin onnee kan kee keessaa arga. Kadhaan rabbi akkasii anaaf niin qeebalamtiiyyuu hin beeku. Uummanni achi ciisu sun osoo hubannoon qaban bishaan hin qaban bishaan taankariin gurbaan takkattiin fuutee geessiteef san malee uummata akkana kanaaf gargaarsi barbaachisa malee ani uummata Finfinnee ani fakkeenyaaf obboleeyyan kiyya ani gargaaruun hin barbaadu. Maaliif haga ta'e waa qabanii osoo danda'an uummata kaan gargaaruu deema jechuudha. Uummanni Finfinnee jechuun yoo akkam diqqaatte kunoo uummata sharaa keessa illee yoo ka jiran ta'e ijoolleen jaraa biyya Arabaa jirti. Haa dhugaa dubbannu yoo ta'e hubannoo gaarii qabnaa jechuudha. Garuu uummata kaambii keessa jiru kan osoo mootummaan bira dhaabachuu danda'e yoo akka rabbiin illee nu dhaga'uu barbaada. Uummata miskiina laalanii uummata miskiina lammata ammoo konkolaataa dhaabuu qofaa miti. Konkolaataan amma gugurdaan hin dhaabbatee xixiqqoo fayyadamaa jira. Konkolaataa xixiqqoon tun konkolaataa nama 5 nama 6 qabdu tanatti birrii tirfiitti godhaa uummaan ukkaamsaa nama fe'aa jira. Sun jechuun dhibee hambisuu osoo hin ta'in dhibeeyyuu ka caale faffacaasu ta'aa jira jechuudha. Baadiyaa seennan dhibeen tun ammoo Itoophiyaa keessaa gongaa hin baatu. Gara baadiyaa akkan seenne waan kana of eeggannoo godhuu karaa cufuu qorannoo yeroo godhan ammoo nama 5 nama 6 jechuu osoo hin ta'in ibeelu nama akkana maaliif namni sun iftoominaan ba'uu qaba akka namni nama sanirraa of eeggannoo godhu. Biyya kana pirezidaantiin biyya kana konsilaan biyya kana gaafa shakkamte ofii baatee of himte. Doktarri kiyya qabameera. Kanaaf ani torbee lamaaf uummatarraa
of dhaabeera jettee torban lamaaf kophaa jiraataa turte. Wanni nama sodaachisu hin jiru abbaan qabame namni akkana qabamee jira, baalesilxaanni akkana shakkamee jira. Kanaaf haga torbee lama waan akkanaati. Iftoominni akkana osoo ummataaf ga'e waan gaariidha. Wanni ummata biyyaatiif jedhu kana lammata warra abbaa qabeenyaatiif namaan waa godhi jechuun hin oolu. Haga naan baatu waan quufnu nutti hin fakkaatu. Osoo waan quufnu nutti fakkaatee boru osoo yaanne gatiin edaanu ture. Warra ummanni nagadu. Gatii amma yeroo ammaa kana gatiin eda'amee kaaniin dhossanii kaan akkana godhanii wanni akkanaa kun rabbiin ka fide iyyeessaa fi miti dhibeen tun ta'e iyyeessaati iyyuu miti osoo ka beekanii ka dureessaati. Kanaaf ummata kana gabaa tirfii irratti argachuu osoo hin ta'in haga danda'anii ummata wal gargaaranii warra kiraa manaa nu amma ka bishaanii hin kaffallu biyya kanatti amma ka bishaanii kiraan manaa ka mabraatii duraan nurraa kutama ture. Ji'a kan amma nurraa muramne. Ji'a takkatti tan osoo walii dhiisanii irra walii darbanii taboruuti caala warri waa qabu ammoo warra abbaan qabeenyaa haguma danda'anii iyyeeyyii naannoo ofii jiran. Ummata rakkataaran ummata kokkee ofiitiif saamuna masan waan ittiin bitatan hin qabne bira osoo dhaabbatanii baay'ee gaariidha. Ummata keenya baraaruu danda'u. Nutis ummanni biyya alaa jirru daasforaan biyya alaa haga danda'anneen hubannoo ummata keenya godhuuf akkuma naannootitti illee yoo ta'e waan saamunaan bitatan waan bishaaniin bitatan fakkeenyaaf mana kiyya keessa yoo dooraallee 100 takkaa ergamteetiin jette nama 100 fayyisuu dandeetta jechuudha. Dhibee kana baraaruu dandeetta. Haga dandeenyuun hidhii xuuxuu qofa osoo hin ta'in hubannoo akkanaa kana osoo goone ummata alaatirra baay'ee gaariidha. Kana fakkaata.